baruufan anamma bara uffata baruufanii miti na akkati aadarsanii miti na uffata baruufii miti akka jiru kamitti agarra siyaarsaa kuni qabeenya gaa wanna tokko ol fuudhanii jallisanii nama fudhachuu dhufeera. maan Oromoo idil addunyaa irra jirtan akkam jirtanii suuqii naawii jirra Finfinnee jechuudha furii as jira amsaadha walii galleerra kun abdii saadhamaa diizaayinerii isaati naawii piraankii godhuu barbaadeera waan naawwiin taatu har'a ilaala hadha maal goonaa piraankiin akkamii kaameraa tokko asitti dhoysee jira duuba kanatti agartanii as keessa jira kaameraan tokko immoo ila kunoo bakka kanatti dhoysa asitti dhoysaa hin agartan piraankichi naawii godhuu barbaanne maali uffata tokkocha sirraa gafuudhee ciccira an uffata hodhuun beeku dhugatti garuu diizaayinii haarawaa naa dhufe uffata haarawaa hodhuu dheedhe maqaas imaan tatarsaasee uffata eega jechuu asitti yeroo uffata tarsaasuu eegalutti immoo abdii isaan bilbilee fi isa kaa diizaayinerri kan isaa bilbilee fi tokko diizaayinera jedhee Adaamaarraa dhufee uffata cicciraa jira koottu hidheeya yeroo kanatti naawii yeroo fiigee dhufutti yeroo an uffata cicciru sirraa buusee jechuun uffata qophiif deemu beektaa kun kabiraan nu garuu bakka buufneerra uffata qophiif deemu yeroo cicciru maal akka itti dhaga'u maal akka jedhu waliin laallaa uffata waliin jiranii bun kaameraa dhoyifannaa walii galleeraami akkas walii galleera mee kamil koynu kaa walumaan laallaa bilbila nama waraabaa irra moo asiin kaamera jira uffata jala dhiifatee jira inni mirgoon ennee yaanna shaabii kanuma ciraa wanni gootaa wal qoqqoqqo yoo achi ati bilbila isaa qaba sagalee nama dammarameera sagalee jabbarameera jedhu balleesseen bareeda dhiisa hin dhufa asiin balbala dhufoonni argamu as dhufan akka bakka kana dhufanii kaameraallee jira bee asiin kaameraan lama jira tokko asiin jira tokko achiin jira waan ta'eef rakkoo qabu abdii isa taa'e ati bilbil jedhisi sagalee galchaartaa rakkoo qabu wallaahi hin kolfinaa tasallee nam tokko siireessi ta'aa rabbi kan yeroo seenu Ejda. Me ko tunne di kala mana. Ai ko tunje mcha waiti fe fata designer na jade fata mcha jade. Jirtati. Dar. yang di building suara ini akan ada 2,000 years later. Maltate, oiga. Ma designer ne ada mana na udah bilang jadi mana cara. Na udah jadi. Yaro ni curut teselan kare itu mah. Mali abdi. Maltate. wallahi Oi mitar kage no ina mitar kage. Mali. Ya kamu. Si ufata saati kana fudhachuu dhufaa jiru ajaja namaati akkamitti uffata cirtaati. Qalbiin akka namaanni hojii dhabar kun. ini karena desain aja mau yang tadi gue bilang amma semasa Designer yeroo biraa hojjetta malee uffata ajajamee namni fudhachuu nama fudhachuu dhufaa jira bara. Nani ga kabrar bakka kabrar. Designer namaatiin hojjetame safara namaatiin sa'a kana fudhachuu dhufa. Ati akkamitti akka maal yaade beekta Ati maal taate rakkoon kan kee maali yaani uffata kukkutummaa irree diizaayina ni gaafatta suuta inni hin jirure uffata kukkutummaaf barbaachise maaliif diizaayina kan keessatti Designer naawwit natti bilbilaan dhufee na rakkisa wali.
Akka inni jiru teessee tuma maal taatille? Ati ajaja isa biraa qabda ture. Miti ajajaa fi Ayyee. nama dhageetta maal si fakkaata? Uffanni kun ammas ta'aa jira mi? Si galee? Ajajaa? Ajaja namaati bar sa'a kana dhufanii fudhatu. Sa'a kana fudhachuu dhufaa. Ajaja turee? Obsi ati naa. Ajaja ture halkan natti mul'ate diizaayin natti mul'ate jettee miti kanatti uffata tatarsaa jiru. Naawwiin obsi. Maariyaan diizaayinii bareeda iddoo ashaashaalee hojjechuun ammas si jammar ilaali kun jechuun sirriin galee si jammar jalqabu marra. Yoo garuu baates gaaseeraan gaa ittiin ani sirreessuufan malee yoo balleessaa fi miti kun kan sin aarsu ta'an ani sirreessuufan fokkute malee. Ma kan hodhamee jiru sirreessita barachuu barbaadde moo isayyuu. Barachuu maaliif hin bara? Kana jechuun maal jechuudha? Maaliif hin bara? Naa sanii miti naa wallahi kan dhugaa si himamma diizaayinii amma sitti wadhitan kun sirriin ture. Amma sirratti argee jechuudha. Immoo uffata sirraa tokko asirra yoo kaayoo waan dogongoraa tokko arge sirreessuun qabu. Akka nama tokkootti jechuudha. Erga yoomii uffata hodhuu jammarte maal? Animo. Aboo ati fatiin beektu uffata hodhaan turen. Ta'ullee gaasuu kana maa seentee erga qabnu diizaayinaa kukkuttee diizaayinaa kana abjuun argee jechuun maali ati sammuu qabda. Maal jechuudha? Diizaayinii hedduun Dhugaa qaba gaa inni dhugaa qaba. Diizaayinaa abjattee ati takka lama jettee dhufte akkamitti diizaayinaa kan abjuun argee jettee uffata kukkuttee ol seentee. amma kun nama haarsa naa hiikoyan dhugaa si amma ajajatanii torbee kee uffanni kun yeroo jara dhufa maalan itti kenna abdii. Kami kana Qalbiin akkanaa hojii irratti walitti fayyadamu maaltu jirame? Hojiidha bar kun. hanga uffanni ajajaa asirra taa'ee ati akka maasirra feetaree akka uffata ajajaa Namni biraas ilaalatee ajajachuu danda'a. Kuttee ofii dalagachuun kamaal inni diizaayinara miti. Bilbila isaa qaban jennaan. Bilbila isaa qaban jennaan. Diizaayinara qaba. Naawwinatti erge naawwinni erge jennaan. naawwinni erge. Bilbila isaa qabda tam. Bilbila isaa qabda. Amma natu abdii natu dhaqee uffata cirisiin jedhe natu dhaqee. Inni diizaayinara qaba diizaayinara. Yeroo hin jiru namni dhaqee hojjechuu dandeessa bar yoo barbaade. Baruufaan ana amma bara uffata baruufanii miti na akka ta'e yaada arsanii miti naawwin uffata baruufii miti akka jiru. Maaliif sirreessuuf diizaayinarri isaa isa bira hin jiru inni waan barbaade tolchee haala gaariin nama biraan gahaa jira. Kana jettu maal hojii irratti walitti qallanna. Ummata eefoo kaati agara siyaasa dhee ilaalle yaani. Akkamitti agara siyaasa kuni qabeenya gaa wanna tokko ol fuudhanii callisanii cicciranii diizaayinara abjuun arge jechuun maali ati abjuu waan akkam yaadasa? Oo qalbii karaa dhiisaa wallahi goosaan akkanaan taatu. Uffata fayyaa cireetii abjuudhaan arge abjuu yoomii. Ati amma tasgabbaa'ii diizaayinara isaa itti agarsiifattee diimi kanaan dalage jetteen. Ana maaliif barbaade beektaa? Isin ammoo isin hundinuu jechuun miira keessa jirtan miira keessaa baata. Biraazil kaamera alle kaamera jira. Pranki goone jira jira naawi. Bukinya kayak di bateran ya. Nabi Amma erga pranki. Kanaafuu tasaaftoon editiin giluun mi'aasfalligoo piraanki addaa kana naawwi argannee jirra. Sababbiin garuu annaawwi nagarra dhola si eege bee kaameraa kanatti agar agarlu. Kana bareeda naawwi kottu. Addugaa siin jedha ati garuu si jaaladheera tasgabbaa turte an miira keessa galtasee ture. Uffanni kun immoo uffata ajajaa akka ta'e beekee jira. Si galee dur akkam yaadee yubeetta maqasiin ciccira jedhee yaade. Uffanni kun uffata ajajaatiin naan jennaan uffata su'uudii deemu uffata qophiitiin naan jennaan. Wadhaa bichaa hiikee wanni badan jiru. Kanaafuu piraankii yaani dallanee dhiqquma dallanee haa ta'u garuu waan gaarii ture beektaa. Ani harkaan illee na qabataa yaa'ee dhufa dheetiin bar asiin boodigaardii kun Hamzaa qopheessee asii yoo Walirraa qabuudhaaf qophaa'ee jira. Kanaafuu uummata Oromoo bakka jirtanitti hundatti uffata aadaa akka ajajatan eegaa diizaayinii barbaadaniin Saudi Arabiyaa Jiddaa Ameerikaa Eeshiyaa Awurooppaa dachii barbaadanitti kafaltanii osoo taatan baratanii sheerii laayikiin koomentii teestaan itti bu'aa uffata diizaayinii barbaadaniin kan cidhaa kan sargee kan qophii kan arruusaa kan wal fuudhaa kan cidhaa waa hundanuu ajajuu dandeessanii bakka barbaadanitti kachi katabbisin hin jenna waan keessaniin bareedaa waan feetti waliigalleerra yaadoo qabaatan dabaladhaa sakkir kaameraa biraazar tasaaf